Harka fuunee jira jirtu maatii Qubee Tech Present. Kun chapterii jalqabaa Introduction to Emerging Technologies. Chapterii kana keessatti waa'ee evolution of technologies, akkaataa dhufiinsa technology fi industrial revolution, waa'ee data, waa'ee opportunity and the challenge karaa kan emerging technology kun fidee dhufe, akkasumas current and the future trendy why technology kana why emerging technology kana wajin haasofna jechuudha. So introduction, which is emerging technologies. So what are the emerging technologies? Emerging technology maalodha kan jedhuu fi emerging technologies are technologies that are new, haaraa kan ta'ee fi innovative, kan kalaqa addaa of keessatti qabatuu fi might be in the development phase. Reefuu develop yookaan reefuu kalaqamaa kan jirudha jechuudha emerging technologies kun. Existing technology ni jira, emerging technology ni jira, achi immoo hypothetical technologies kan jedhaman jiru. Technology yaadaan qoba yookaan conceptual paperii qobaarra kan jirani. Video kan biraa isiniif hojjete kana ilaaluu dandeessu waa'ee hypothetical technologies. Emerging technology new, innovative, and might be in a development. Itti fayyadamaa jira tarii walakkaa sammuu gara fuulduraatti waan arginudha jechuudha waa'ee emerging technologies kana jechuudha bal'inaan. And are expected to have a large socio-economic impact. Dhiibbaan inni soshaalii keenya irratti haala hawaasa dinagdee irratti qabu guddaa kan ta'udha jechuudha. Emerging technologies in jechuudha. As keessatti phrase lama jira, which is new and innovative kan jedhan kuni emerging technology kana sirriitti ibsu jechuudha. New gaafa jennu emerging technology kana keessatti konseptii haaraa, meetodii haaraa, akkasumas teeknika garaagaraa kan existing technology keessatti hin hammatamne waan itti fayyadamuu fi new kan jedhu kuni seensii kana hubannaa jechuudha haala kanaan. Konseptii haaraa, meetodii haaraa, akkasumas teeknikoota maloota garaagaraa inni itti fayyadamu warra existing technology itti fayyadamu alatti kan ta'udha jechuudha. Innovative kan jechisiisu immoo in a sense that they promise a new and potentially superior solution to a problem. Kana jechuun rakkoolee amma jiran rakkoolee teeknooloojiin amma furu kanaafi solutionii yookaan furmaata adda ta'e, furmaata promising yookaan furmaata gahaa ta'e akka kennan abdii kan godhamudha jechuudha. Teeknooloojii yoo fakkeenya fudhanne waa'ee qonnaa irratti emerging technologies solutionii yookaan furmaata bareedaa ta'e akka inni kennu kan ibsudha jechuudha. New and innovative kan jennu kana lamaan kanaafidha jechuudha. Well, what is technology and evolution kan jedhu kun akka sectionii kanaatti evolution of technology maaltu walitti fida yoo jettanii teeknooloojiin guyyaa tokkotti waan dhalateedha miti waggoota 100 kan fudhatee as ga'edha suuta kan as ga'edha kanaaf evolutionii mataasaa ta'e qaba jechuudha. Akkuma argaa jirtan technology kan jedhu jecha Greekii technologia kan jedhu innis a systematic treatment of a craft, art or technique. Gaafa salphaatti kennu kara systematic ta'e kara procedure mataasaa qabaateeni systematic haala ta'eeni wantoota art haa ta'u craft waa uumuu design gochuus haa ta'u haalota teeknikoota maloota garaagaraa fayyadamuun kan nuti hojjennu technology jedhama jechuudha. Evolution immoo it's a process of developing by gradual changes. Suuta wanti tokko gaafa guddachaa of jijjiiraa deemu evolution jenna jechuudha. Asumaani industrial revolution kan jedhamu kun technology amma emerging technology dhaafi basement yookaan fundamentally waan ta'eef industrial revolution maal akka ta'e haa ilaalu. Now it's obvious that we stand on the brink of technological revolution
that will fundamentally alter the way we live, work, and relate to one another. And the jechuun barri nu ammarra jirru kuni bara industrial yookaan technological revolution haala nuti itti jiraannu, haala nuti itti hojjennu, haala nuti itti wal quunnamnu kan jijjiiredha. We are on the top of the mountain jechuudha. Kana jechuun haalli jireenya keenya bakka hojii haala hojii keenya hunda kan jijjiire teknooloojiin ni jira jechuudha. Which is technological revolution kan jennu kana jechuudha. Asumani industrial revolution described as a transition to a new manufacturing process kan jennu kana why industrial revolution of jechuudha. Well, industrial revolution gas sadarkaa jalqabbii bakka ta'e qaba. Baroota 17 walakkaa 17 keessa biyya Britishitti kan eegale yeroo ta'u industrial revolution kun innis first industrial revolution jalqabaa kan jennu kana jechuudha. Industrial revolution jalqabaa kana keessatti wanti tokko hin turre bara sana keessatti teknooloojiin haalli isaan ittiin kalaqan steam power fi humna bishaanii kana fayyadamanii kan isaan hojjetanidha jechuudha. Yeroo sanatti electricity hin jiru, wanti hundi mechaanicalidha jechuudha. Wanta electricity hin qabne mechanical kan jennu kanadha jechuudha. Baabura bishaanii yoo dhageessanitti ta'e waan akkasii fa'aa jechuudha. Tarbaayinii baaburaa shaaftii isaa sana sochoosuudhaa fi humna bishaanii turkutee sochoosa jechuudha. Okay. Innis garuu hurkan qabu. Kana ta'uu danda'a garuu humna bishaanii fi humna hurka bishaanii fayyadamu jechuudha. Production waa manufacture gochuudhaaf jechuudha. As keessatti industrial revolution jalqabaa kanarratti steam power jechuun bishaan ho'isanii bishaan danfisanii hurki bishaanii gaafa pressure yookaan dhiibbaa guddaadhaan compress ta'u akka inni tarbaayinii yookaan propellerii garaagaraa akka inni naannessee sochii mechanical ta'e akka inni kennuufi kan godhudha jechuudha. Asuma fakkeenya garaagaraa fudhachuun ni danda'ama. Diesel engine wanta baabura sana keessatti yeroo jalqabaaf baabura gaafa hojjetan industrial revolution jalqabaa kana keessatti kaarbanii yookaan dhagaa boba'aa kana gubaniitu bishaan ittiin danfisu jechuudha. Bishaan danfisuun ukkaamamee hurki isaa akka maatiin ittiin araqee gaafa baasu hurka isheetti distillation sana haalli isaa waluma fakkaata jechuudha. Kanaaf pressure hurka steam sana dhaqee compress ta'ee baay'ee waan walitti condense ta'ee waan ta'uuf dhiibbaa guddaa waan qabuuf tarbaayinii sana rukutee akka wheel yookaan goommaanii baabura sana socho'u godha jechuudha yeroo sanatti. Second industrial revolution characterized by the use of electric power, the invention of electricity kan jedhamu second industrial revolution sanadha jechuudha. Inni kunis mass production akka dhufu godhe humna namaa xiqqeessanii manufacturing yookaan oomisha akka isaan babal'ifatan kan godhedha. Electricity uumuun jechuudha. The assembly line was invented and the industrial sector speeded up exponentially. Sababa mass production fi humna xiqqaadhaan hojii baay'ee hojjechuun danda'amuu fi wanti kun akka assembly line kun haalli ijaarsa industry kun factories kun akka babal'atu kan godhe jechuudha. Haala exponential ta'ee boom kan godhe yeroo industrial revolution lammaffaa sanadha jechuudha. Highlight isaan dubbachaa jira bal'inaan moojulii koorsii kana baratu taanaan moojulii emerging technologies dha qophaa'ee fi achirraa dubbisuu dandeessu tokko tokkoon jiru waa'ee industrial revolution kun amma afurii jiranii jechuudha. The industrial revolution kan jedhamu used electronics and information technology to automate production, which is machine programming in yeroo sanatti yeroo computeroonni dhufanii yeroo internetiin itti uumame bara sanadha jechuudha. The third industrial revolution.
Fourth, we are which is building on top of the third industrial revolution. Digital revolution digital revolution of course, third industrial revolution achirratti kan ijaarame fourth industrial revolution more of automation kan hojjetame jechuudha. Suura kanarratti akka argaa jirtan kun sirriitti waan ibsu fakkaata. So jalqabarratti bara 18th century bara 18 keessa industrial revolution tokkoffaarratti just wanti hundiyyuu waa'ee steamidha jechuudha. Waa'ee hurkaan waa hojjetu bishaanii ho'isuu kan argamudha. Bara 19 keessa immoo industrial revolution mass production kan dhufedha. Humna namaa xiqqaa fayyadamuudhaan electricity invent electricity hojjetanii mechaanically sana electricity dhaan sochoosuu danda'aniiru jechuudha. Industrial revolution inni sadeeffaa immoo 20th century bara jaarraa 20ffaa keessa automated production using electronics and information technologies yookaan IT infrastructure fayyadamee kan inni automate godhedha jechuudha. Inni today kan jennu 21st century bara kana keessa intelligent production incorporated with IoT, Internet of Things, kan jennu cloud computing, big data, kana fuulduraatti warroota kan chaaptarii garaagaraa keessatti ni ilaalla. Kanadha jechuudha industrial revolution. Kun egaa gaafa generalize goonu gaafa when we sum things up, general industrial revolution is fundamentally changed and transferred the world around us into a modern society. All the society sanarraati gara modern society kan ceesise industrial revolution idha jechuudha. Bara sana keessa humna namaa hedduu fayyadamu bara garbummaa sana jechuudha. Slave trade sanallee even waan baay'eetu ture jechuudha yeroo sanatti. Humna namaa garboota kana hundumaa maal isheen kun jirbii fo'uudhaaf illee gara namoota meeqaa fayyadamu jechuudha yeroo sanatti. Industrial revolution jalqabaa sana dura kan ture jechuudha. Achi dura taansee industrial revolution kanarratti steam engine jalqabarratti steam engine kana dhufe hurkaanii mootora socho'u yookaan injinii combustion system mataa isaa qabu waa chaarkalii yookaan dhagaa boba'aa gubanii ittiin bishaan ho'isuu yookaan hurka fayyadamanii immoo tarbaayinii yookaan wanta mechanical kan sochoosu jechuudha. Achi booda age of science and the mass production industrial revolution lammaffaarratti dhufe. Ittaanee the rise of digital technology. Yeroo sanatti yeroo electricity sanatti industrial revolution 2 keessatti technology ture digital hin taane analogidha. Analog technology. Yeroo sana keessatti wantoota akka analog signal fayyadamanii ergaa garaagaraa telegraphy faa yeroo sanatti yeroo itti hojjetamedha jechuudha. Wire fayyadamanii sagalee dabarsuu kan danda'an jechuudha yeroo sanatti. Achi booda smart and autonomous system automation amma irratti nuti artificial intelligence machine learning garaagaraa fayyadamnu. This is the fourth industrial revolution which is built on top of the third industrial revolution. Important inventions walumaa galatti gaafa walitti haasofnu karaa bakka sadiitti yookone transportation geejjiba irratti technology yookaan industrial revolution ta'ee karaa transportation steam engine irraa kaa'ame railroad hanga hojjechuutti karaa daandii baaburaa diesel engine fayyadamanii konkolaataa hojjechuutti achi booda airplane fayyadamu jechuudha. Diesel engine jechuun is a type of combustion system idha. Konkolaataa hedduu irratti kan itti fayyadamanidha. Fuel gubanii combustion yookaan fuel gubanii humna maddisiisuudha jechuudha. Communication keessatti immoo jalqaba telegraphy dhufe which is second industrial revolution irratti analog signal fayyadamanii telegraphy kana ergaa erganii karaa wire karaa cable karaa shiboo garaagaraa dabarsuu danda'aniiru.
Itaanee Trans-Atlantic Cable fa'aa kan jedhamu dhufee continental level kan ta'e intercontinentii yookaan abdiilee gidduu jiranii Atlantic keessa keebilii diriirsuudhaan jechuudha. Fakkeenyaaf Yurooppii fi Afrikaa gidduu keebilii diriirsuu jechuudha. Itaanee fonoogiraafii sirna bilbilaa achi telefoons kun dhufe jechuudha communication keessatti. Industirii keessatti immoo kan akka cotton ginii fa'aa cotton giniin suni uumamiin dura akkuma isiniin jedhe bara garboonni jiran sanatti namootni jirbii fo'aa oolu jechuudha. Jirbii maasaa jirbii keessa oolu achi cotton giniin kun dhufe jechuudha. Akka ija jirbii ija ishee keessaa baasuu fi maashiniin makaanikaal ta'e hojjetame jechuudha. Sewing maashinii uffata oolu wanta garaagaraa achi booda electric lighting kun dhufe jechuudha karaa industirii immoo. Well, more interest kan nuti taanu fourth industrial revolution kanadha, which is today and the future kan jennu kanadha. Fourth industrial revolution offers huge potential to transform and realign our economies and societies. Kuni waan addaati jechuudha. Emerging technology inni Africa industrial revolution Africa irra jiru kuni baay'ee wanta huge potential kan qabu humna guddaa haala ekonomii fi jireenya uummataa kan realign yookaan redesign godhee jijjiiruu kan danda'udha jechuudha. Haala nuti itti nyaannu, haala itti yaannu, haala nuti hojjennu waan hunda waan transform yookaan gochuu danda'udha kan jedhachuudha. Fakkeenyaaf artificial intelligence kan jennu as keessatti chaaptarii kaan keessatti ni ilaalla qobaatti describes computers that can think like human. Kana jechuun artificial intelligence kun kaayyoon isaa kompiitara akka namaatti yaadu hojjechuu jechuudha. Akka namaa gaafa jennu recognizing complex pattern wanta complex ta'e hubachuu, processing information odeeffannoo process gochuu, drawing conclusion wantoota hanga ammaatti patternii baree information process godhe kanarraa ka'ee immoo waa conclude gochuudha. Drawing conclusion waa himuu jechuudha. Dhumarratti erga hubatee booda waa hojjechuu yookaan waa ibsuu danda'u jechuudha. And then making recommendation haala jirratti hundaa'e immoo wanta ta'uu malu kan nutti himu jechuudha. Virtual reality offers immersive digital experience using VR headset. Kunis chapterii kaan keessatti ni ilaalla. Chapteriin kun introduction waan ta'eef tokko tokkoon tuttuqa jechuudha. While augmented reality emerges as digital and the physical world, virtual reality kun headset mataa isaa VR headset kan jennu ofirra goone addunyaa dijitaalii sana keessa of galchine wantoota tokko tokko akka fiil goone itti tuttuqnee interact goone immoo kan nu godhu jechuudha augmented reality wajjin. Well, IoT kan jennu Internet of Things describe the idea of everyday items kuni Internet of Things amma internetitti wantoonni connect ta'uu danda'an muraasadha yeroo ammaatti. Bilbila keenya, kompiitaroota keenya wantoota garaagaraa waan muraasadha. IoT kana keessatti immoo koorsii chapterii kaan keessatti ni ilaalla. IoT keessatti immoo everything has to be connected to the internet. Internet of Things isaa jechuudha. Whatsoever medical wearable devices to monitor user physical condition to the cars. Konkolaataa keenya keessa teenye konkolaataan keenya sensoroota garaagaraa qabaatee haala nuti keessa jiru fayyummaa keenya illee predict gochuu yookaan nutti himuu danda'udha. Tracking devices inside the parcel wantoota tokko tokko keessatti meeshaalee track gochuu bakka isaan jiranii beekuu jechuudha. Okay? Bakka jiru teenye box akka boxitti mana keenya yoo yaadne akka parcelitti firiijii mana keenya keessa jiru
status isa baruu dandeenya, stoobii oofanii jiru baruu dandeenya jechuudha. Yaanni isa well, so huge bal'aa waan ta'eef gara fuulduraatti wajjin ilaalaa deemna. The world around us is obviously changing at an unprecedented rate, of course. Kuni addunyaan naannoo keenyaa even waggaa 5 kana keessatti waan experience goone hedduu jiraachuu mala jechuudha. Baruma TikTokii kana keessa iyyuu erguma TikTokiin dhufe revolutionii addaatu jira jechuudha. It's a very dynamic. Current global technological dynamics are dominated by increased digitizing of older and new technologies. Wantoonni hedduun gaafa digitize ta'anii dynamics isaa hedduu guddaadha jechuudha. So the fourth industrial revolution kan jennu kuni maal godhe? It is ushering in a new era of emerging technologies that is allowing us to reshape our entire world and our service with it. Okay? Haala itti yaadnu, haala itti hojjennu, haala addunyaa keenya reshape in thinking or in physical ta'uu danda'a. Ofii keenyas kan keessatti of jijjiirree gara jijjiiramne arginu ta'a jechuudha. Asiniin gallu taanaan dandeera. Ushering a new era of emerging technologies that is allowing us to reshape haala jireenya keenya, haala addunyaa keenya reshape kan goonu haala yaada keenyaa dabalate reshape goone kan ofii keenyas keessatti kan of arginu yookaan of jijjiiru ta'a jechuudha. Revolutioning in the fourth industrial revolution kan jedhamu jechuudha. Well, here the role of data in emerging technologies is huge and bigger. Kanafi, what is specifically the role of data for emerging technology? Data emerging technologies kanafi maaludha kan jennudha. Well, previously yeroo duraatti industrial revolution jalqabaa lammataa keessa where everything driven by steam, oil or communication. Kuni adeemsi transportation daandiin hundi steamiidhaan kan fayyadamanidha. Hurka, oil wanta zayita garaagaraan gaasii gubuudhaan kan sosocho'an turanii. That is more important yeroo sanatti jechuudha. In this fourth industrial revolution is very much data driven. Yeroo ammaatti immoo dataati baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoo information, data fi information garaagaradha. Data fi odeeffannoo akkasumas dataani raw things wanta processing ta'anidha. Information yookaan odeeffannoo kan jennu immoo data keenya haala ta'een organize goone haala formii qabu gaafa keenyu information jenna yookaan odeeffannoo jechuu dandeenya jechuudha. Data is regarded as the new oil and the strategic asset. Yeroo ammaatti data jechuun egaa akka oil akka zayitaatti lakkaa'ama jechuudha. Akka fueliitti lakkaa'ama yeroo ammaatti strategic asset jechuudha. Strategy yookaan policy yookaan pilaanii tokko baasuudhaaf yeroo ammaa irratti odeeffannoon baay'ee barbaachisaa. Odeeffannoon immoo daataa irraa arganna jechuudha. Which is data irraa arganna. Data. So reshaping and paradigm shifting are driven not just by data itself. Data waan ta'eef qofaatu hin taane data sana fayyadamnee akkaataa dataan create ta'u akkaataan itti jijjiiramu kan transform ta'u gara odeeffannoo fi gara knowledge and wisdom akka itti jijjiiramu adjusted by understanding, exploring and utilizing data. Data kana hubannee itti fayyadamnee adjust goone akka ta'utti sarara qabsiisneetu wanta barbaachisu irraa arganna jechuudha. Data kanarraa asirratti wanti isin qabachuu maltanii data is really new oil and the strategic asset bara kana keessatti jechuudha. It's a fuel. Fuel bara kana keessatti dataan fuel jechuudha. The potential of data science and analytics to enable
data-driven theory, economy, and the professional development is increasingly being recognized. And of data science, data and why science in data mo data science and then field computer sciences coming cases need of course data science and analytics and so continuing through the lens of emerging technology ilaalcha emerging technology kan akka IoT, blockchain, and more we will examine how data is becoming one of its most valuable assets. Data is becoming the world's most valuable asset. You have a valuable asset in this world. Why data? Well, everything now making sense now here. Programmable devices and the networks is what are important. Why emerging technology and emerging tech and the 5G promises a boom in the mobile network bandwidth and the explosion in a number of IoT devices. Yeah, emerging technology 5G 4G network kan jennu kun baay'ee promising kan ta'edha jechuudha gara fuulduraatti. 5G kana gaafa fayyadamutti kaanu a number of IoT devices bal'achuu danda'u jechuudha. Bandwidth guddaa waan qabuu fi internetii daataa guddaa waan qabuu fi wantoonni garaagaraa bilbilaa fi koompiyuutera alatti wantoonni mana keessaa smart device manni keenya mataan isaa cooling system wanti hundi IoT gaafa IoT yookaan internet of things yookaan connect ta'u networkii bandwidth guddaa qabu 5G kanaa fi promising waan ta'edha jechuudha. Well, yeroo duraa gaa wantoonni fixed ta'anidha. Unlike devices which perform fixed function assigned to them at the point of manufacturing, the programmable device uses logic. Kuna jechuun meeshaaleen emerging technologies kuni dynamics qabu jechuudha. Meeshaan tokko oomishamee yeroo oomishame sanatti commanding itti kennamu yookaan akka hojjetuuf wanti itti kenname jira achi booda hin jijjiiramu jechuudha wanti jiru. Okay, fakkeenyaaf kaalkuleetara xiqqoo yoo fudhattanii kaalkuleetaritti sanaa fi ida'uu baay'isuu yeroo hir'isuu waan akkasii qofaa hojjetu yeroo isheen manufacture taatu irratti barreeffama jechuudha waan ta'eef. Kun egaa programmable ta'e jechuudha. Garuu programmable devices kan jennu kun loojikii fayyadamuudhaa fi flexible yookaan extensive ta'uu danda'u bal'achaa deemuu kan danda'anidha jechuudha. Koompiyuutera keenya fayyadamnee yeroo ammaatti waan barbaadu almost waan barbaadne hojjechuun danda'ama jechuudha. Depend akka ogummaa fi area keessa jiramutti hunda'ame garuu koompiyuuterri kun general purpose waan ta'eef programmable device waan ta'eef nuti waan barbaadnu itti himuu dandeenya jechuudha koompiyuuterri keenya kan nuti hojjetu. So programmable device kun egaa certain features waan isaan of keessaa qabani processorii qabu CPU kan jennu kana memory unit qabu kan of keessatti back power supply karaa power argatanii humna input output modules programming device kan jennuudha ni jiruudha. Asirratti gaamas programmable device kanaa fi wanti dhufee programmable network kan jennu kun will offer service providers the speed and agility required to manage it. This tough terrain called emerging tech. Emerging so programmable network kana fayyadamne emerging technologies complex
taafteeriyaan ta'e kana wanta rakkisaa kana kara salphaatti manage kan godhamu Programmable networkii kana fayyadaman jechuudha. Kana jechuun networkii tokko irratti system administrator tokko networkii tokko irra ta'ee deviceoota yookaan kompiitaroota hunda yookaan bakka tokko argamanii yookaan bakka garaagaraa jiranii haala takkaan haala salphaa ta'een speed, ariitii fi agility, flexibility qabaatee to'achuu manage gochuu kan inni danda'udha jechuudha. Programmable networkii kana fayyadamee. Inni kaan HCI dha. Akka saayinsii HCI fi HMI kanadha. HMI jechuun communication and interaction between human and the machine via user interface kan jennu haala nuti itti kompiitara keenya yookaan haala nuti deviceoota IoT yookaan emerging technologies kanatti fayyadamnudha jechuudha. Communication walii galtee haala nu gidduu jiru jechuudha. Akkam bilbila akka fayyadamu jechuudha salphaamatti. HCI jechuun immoo human computer interaction kan jennu kuni isa fiildii guddaadha, baay'ee fiildii guddaadha. Kun immoo maal godhaa qorannoon isaa how people interact with computers and to what extent computers are or are not developing successful interaction with human beings. Kuni haala nuti kompiitara fayyadamnu kan qoratudha. Kana jechuun fayyadamaan jira, yuuzariin jira, kompiitarri mataasaa jira, haalli nuti kompiitara fayyadamnu immoo jira. Fakkeenyaaf HCI bal'aa waan ta'eef diizaayinii waa'ee wanta hunda kan of keessatti qabatu. Fakkeenyaaf barcuma akkamii irra taa'ee akkamittiin kompiitara fagina kamiirratti akka fayyadamuu danda'u. Akkatti gadee fayyadamuu immoo akkatti taa'ee fayyadamuuti fayyummaa koo gaariidha kan jedhu. Ammas xiinsammuu ani qabu bataniin hasaa'uu qaba kan jedhu kuni cognitive psycho dabalatee computer science linguistic engineering design artificial kan hunda kan of keessatti qabatu fiildii guddaa human computer interaction HCI kan jennu kanadha jechuudha. Well, opportunities of emerging technologies kan jennu emerging technologies in carraan fidee dhufe maalodha. Well, beekamaadha. Increasing productivity. Waaqabeessummaa dabalaa jechuudha. Emerging technologies sirriitti fayyadamuun waaqabeessummaa dabalasaa. Efficiency and the quality in process. Efficiency dandeettii fi qulqullina waa tokko gaafa production hojjetu qulqullina kan qabu hojjennaati. Maas bal'inaanis ni oomishama, qualityidhaanis ni oomishama, efficiencyidhaanis ni oomishama jechuudha gaafa emerging technology kana fayyadaman jechuudha. Qonnaa keessatti agritech kana keessatti fakkeenyaaf emerging technology bu'aa guddaa qaba jechuudha. Namni sangaadhaan qotee hektaara 10 fixuu hin danda'u. Garuu teknooloojii garaagaraa fayyadamee within days or hours gidduutti fixuu ni danda'ama jechuudha. Greater safety for workers by reducing jobs in a dangerous environment. Fakkeenyaaf yeroo durii lafa qofaruudhaaf lafa qotuudhaaf dhala namaatu keessatti deemee qota waan ta'eef adaduma fakkeenyaan gadi qonnu rakkoon uumamuu danda'a jechuudha namoota hojjetan. Kanaafuu meeshaa fayyadamnee qotuu hin dandeenya jechuudha lafa kanarraa as humnaa fi qotuu barbaachise. Akkasumas indastiriyaa keessatti bakka itti kaarboniin gubatu dur akkaafaadhaan itti wanta godhu chaarkoolii kana dhagaa boba'aa kanatti naqanii kan guban namoota bakka baay'ee nama rakkisaa ta'e keessatti dafqaa kan hojjetu namootadha. Seeftii hin qaban jechuudha. Garuu yeroo ammaatti industirii gurguddaa keessatti bakka namni seenuu hin dandeenye roobootii yookaan sibiila tolchanii hojjechiisuun ni danda'ama jechuudha. Enhanced decision making in the data driven tools data jiru analyze goone data analytics tools garaagaraa fayyadamee murtoo gaarii yookaan analytics yookaan insight waa'ee hojii keenyaa waa'ee dhaabbata keenyaa argachuu dandeenya jechuudha. Improve competitiveness by developing customized products that safety customers need. Kanneen kaanidha jechuudha. Challenges in IoT yookaan in emerging technologies kan jedhu challenges. Maalidha? Opportunity jira carroomneerra wanti challenging keenya maalidha kan jedhanii fi
cyber risks kan jedhamu rakkoo cyberii nu mudachuu danda'anidha. Sababni isaas emerging technology kana keessatti IoT isa tokkodha. Internet of Things wantoonni garaagaraa cyber waan ta'anidha. Internetii irratti connect kan ta'anidha. Walirratti walii isaanii connect kan ta'anidha. Security'n baay'ee rakkisaa jechuudha. Cyberiin kun attackii garaagaraa nu mudachuu danda'a jechuudha. Inni kaan immoo high dependency on technology called the so-called digital gap. Digital gap ni uumamaa jechuudha. Namoonni muraasa teknooloojii kanaan bahanii guddatanii namoonni baay'een yookaan bakka garaagaraa jiran immoo beekumsa isaan qabanii xiqqaa ta'uudhaan gaaffii guddaa garaagarummaa guddaan uumamaa jechuudha. Kun immoo ikoonoomii fi sooshaal laayifii irratti baay'ee dhiibbaa guddaa kan qabu ammallee kan nuti argaa jirrudha jechuudha. Dhiibbaan digital gaappii kun ji'oogiraafiidhaanis biyya biyyattis biyya tokko keessatti ta'ee ekspertii garaagaraadhaanis baay'ee dhiibbaa guddaa kan agarsiisudha jechuudha. This revolution could lead to a greater inequality, particularly in its potential to disrupt labor market. Humna namaa fayyadamnee nama kudhanii hojii hojjechuu danda'amu. Amma maashiniin tokko nama tokko manees ta'ee namni sagal lafa ta'uu danda'a jechuudha. Akkuma nama jedhee digital gaappii ta'uu danda'a jechuudha. Kunneen challenges of using emerging technologies can be managed. Furthermore, development a job market may become increasingly segregated into low-skilled, low-paid, and high-skilled, high-paid. Gabaan addunyaa leebarii humni namaa hin qoqqoodama. High-skill warri ta'an high-paid, low-skill warri ta'an low-paid ta'uu kun immoo jireenya namaa irratti baay'ee dhiibbaa kan qabudha jechuudha. Kanneen kanadha. Addatti immoo Afrikaa maaltu mudachuu danda'a yoo jennee ilaalle akka chaalenjiitti fixing the labor skill mismatch kun baay'ee rakkisaadha. Population baay'inni uummataa akka Afrikaa akka biyya keenyattis baay'ee waan guddachaa jirudha. Garuu baay'ina yookaan steady population kanarraan namni skill beekumsi namaa teknooloojii kanarratti deemaa hin jiru jechuudha. Kun immoo labor skill mismatch godha baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Enhancing agile governance jiranii biyya keenya keessatti haa ta'u biyya Afrikaa keessatti bulchiinsi dadhabaadha. Asirratti immoo emerging technologies gaafa dhufu saayibariin jiraata. Kun immoo poolisii garaagaraa baasuu seerota garaagaraa baasanii ekspertii guddisanii follow up gochuun baay'ee cimaadha jechuudha. Faayidoon wantoonni confidential ta'anii wantoonni biyyaaf fayyadan hedduun jiru isaan expose ta'uu malu. Yookaan immoo kaa'imiin yookaan yakkiin baay'ee kan saayibarii kan jirudha jechuudha. Inni kaan physical and digital infrastructure kan jennudha. Kuni ijaarsadha. Meeshaalee fi wantoota emerging technologies kanaaf fayyadamanii danda'anii construct gochuu bituun gara fuulduraatti baay'ee rakkisaa ta'a. Har'allee rakkisaa ta'uu danda'a jira jechuudha. Current and future trend kan jennu egaa 5G networkidha. Inni jalqaba artificial intelligence, autonomous device, blockchain warri kun warra muraasadha. Garuu 5G networking kun qofti akka konseptiitti baay'ee waan huge ta'edha jechuudha gara fuulduraa. Current itti fayyadamaa biyyoonni eegalan jiru. Gara fuulduraattis kan itti seenanii jiru 5G network. Akkuma 4G ture 5G kan jedhamu G jechuun generation jechuudha. It's the fifth generation cellular networkidha. Data guddaa networkii bandwidth guddaa qabu jechuudha. Artificial intelligence immoo human intelligence demonstrated by machine or computer kan jennu kanadha. Intelligence dhala namaa robotics haa ta'u computer haa ta'u kan akka namaatti yaadu akka namaatti adda gochuu danda'u uumuudha. Autonomous devices jechuun deviceota artificial intelligence ta'anii robotic applicationii keessaa warra tokko ta'ee kan of danda'an jechuudha. Autonomous devices kan ofii konkolaataa fudhatanii
kan of danda'e ofii deemu jechuudha. Blockchain kan jennu kun innis kunis waa'ee distributed ledger waa'ee crypto fa'aa kan wajjin wal qabachuu danda'udha. Of course blockchain faayidaa kaanis ni qaba. Decentralized business logic used for buying and selling from anywhere using blockchain. Blockchain kun akka basementidha. Blockchain kanarratti immoo e-commerce garaagaraa karaalee decentralized ta'e financial system akkuma isin beektan crypto garaagaraa asirratti hojjetamu jechuudha. Kuni current jenna future trendidha jechuudha. Gara fuulduraattis wanta ta'aa jechuudha. Inni kaani augmented analytics kuni this is working on a data to get right decision by implementing machine learning and natural language processing techniques. Kuni machine learning yookaan artificial intelligence garaagaraa fayyadamee data irraa information jiru extract jechuudha. Odeeffannoo gaarii odeeffannoo insight garaagaraa qabaachuu jechuudha. Analytics isaa. Warri kunniin ilaalla gara fuulduraatti chaaptaroota ta'anitti waan babal'aa waan ta'anidha jechuudha. Intensive edge computing. It is an infrastructure used for transforming the data processing into smart devices. Immersive experience in smart spaces. Smart space is a place where human and technology are living in a safe physical environment. Immersive experience. Kuni why augmented reality augmented reality virtual reality immersive experience in smart space. Smart space akka yaadaatti jiru dhalli namaa teekinooloojii jiran diivaayisoota jiran virtually kan keessa galee of argu jechuudha. Fakkeenyaaf anas taa'ee fi nama Finfinnee taa'ee na wajjin haasa'u virtually biyya kan biraa keessatti haasa'uu dandeenya jechuudha. I don't know. So kana fakkaata gara fuulduraatti chapter 2 keessatti wajjin ilaalla.